dhuftee online kanarraa isin dubbiftu tuni isin keessa gaddeebitu isin keessa gaddeebitu. Gaddeebii baattanii nama amantii barsiisu taatanii Harargee fi kutaa biraa walitti buusuudhaaf carraaqqiin isin godhaa jirtan kuni isin hin milkaa'uu dhaabbadhaa isin hin jenna. Yommoo kana bira dabartanii waan biraa balleessitan nuti walitti gayyaaneeti waan qabnu walitti aragannee nuti namni amantii tokko hordofu obboleeyyan jenneeti waa meeqa kan isin daangaa ka'e meeqa keessa dabartan isin obsinee isin wajji jiraachuu jira. Kana diddanii immoo daangaa dabartan taanaan sheekaa miti shariifaa feetan bitadhaa walitti gayyaana arrabaas beeyna sooshaal miidiyaas qabna humnaas qabna qabeenyaas waan rabbi nuu kanna keessaatti qabna. Qamadii teessan hin tu'ine buna keessan hin tu'ine warqee teessan hin tu'ine waan nuti harkaa qabnu darbitanii daangaa dabartan taanaan waan biraatu bada waan ta'eef dhaabbadhaa. Ammatu Hussein Leencoo kanneen akkasii obboleeyyan keenya jecha hamaa isiniin jechuun barbaadu dhaabbadhaa bakka dhaabbattaniiti. Garee shaadaa piroofaayila garee shaadaa uffattanii waan hin taane akka waan gareen shaadaa waan kanarratti isin bobbaafte waan akkanaatti irra bobba'uu dhiisaa naamusa keessan godhaa. Wanni silaa namni nama barsiisu waan tokkichummaa rabbiifaa waan siiraa nabiifaa alayhi salaatu wassalaam waan amantiifaa waan nama barsiisu odoo qabdanii qabeenya keenyarra bobba'uun jibbansa isin hawaasa Harargeetiif qabdan ifa baatanii mul'isaa jirta waan ta'eef dhaabbadhaa bakka dhaabbattanitti. Yoo dhaabbachuu baattan walitti gayyaan ani hammasumaan jechuu barbaada. Akkaan isin jaaladhus beeytan akkaan isin kabajus beeytan. Garuu daangaa dabartanii gaafa baatan kabajaa teessan ceerbiin buutan feetan mataan dhaabbattan feetan miilaan dhaabbattan ani isiniif fidadhe. Amdan. Thank you. Last warning. Galatooma akka bal'oo qabna je. Bishaan illee hin rakkatinaan nuti kaaree meetira 10 meetira 5 qofa qonnaan bishaan asuma jalaa ba'a. Takkaa bishaan jennee harka mootummallee eeggannallee hin beeknu bishaan ofuma keenya baafannee jinnee darbannee ofuma qabsiifanna je. Orruun teenya bal'oodha. Yoo dachiin isinitti dhiphatte isinii qunnee ta'e amatuma tokko obsitanii imma yoo gaa waan bitattanii hin qabaanne taate Allahu alaman sana hin beekan. Akkasii Zeus banadhu ammoo an abbaa fedhe ulamaa'ii abbaa fedhe maqaadha hin arrabsu garuu kijiba isaan dhiisu rabbi irra kijiba kaa'ee akkamitti namni nama aalimaa nama fatwaa gugudhu ka'ee mee nama jimaa qamoo kana je waa kennu hin jeenin je halkan walakkaadha waa kana maali buu kijibni kana kun nama sheekaa ta'e nama suyuuda addarraa qabu ta'e asiin maqaan aalima maqaa ofiin aalima jedha maali arba'uun dillo kun mara eenyu ammas minisootaa jiru tokko ammas ilaala minisootaa jiru tokko gaafa kan namni jimaa qamoo haadha isaa kabajaan qabu je haadha isaa itti idaama je hin beeku je nama sheekaa hangana sadarkaan machooftanii gartee kijiba dhuufdan kun jechuudha. Garuu adillaa takka yeroo ulama koy ani waan ajaa'ibirraa sheekutuma warra asii oluu ilaatana gaafa shee Muusaa so'aalaadha gaafa shee Amin Ibroodhaa ajandaan jimaa kun kaatee hee jee lallabee namni waa'ee dhimma jimarraa qabdan kaa xayyaara kaafadhaa feetan makiinaa kaafadhaa kunoo leenci dagaa qalloo leenci ilma afran qalloo Sheekh Muusaa so'aalaa kunoo ni jiraa muftii Itoophiyaadhaa koottaa ni jiraa isiniin jedhu. Maaliif yeroo san xayyaara kaafattanii yeroo Sheekh Usmaan illee jimaa awwadaa bitatee mana Mustafaa Yuyyaatii bitadhetan kiiloo deema jee qamaa jira jedhee yeroo isin as yaammatu maaliif dhufuu diddan itti akkam taatan okay hayyee Zeus banadhu anamma warra maaraam joo qofan irraa barbaadan bani ba maayikii teeban ba Zeus buna kana maa hin naraamesin isheen nyaata isaa maa hin naraamesin wannummaa yeroo hin qabne hin jiru nyaanni yeroo qaba wanni tokko kan yeroo hin qabne hin jiru akka farshoon kallattiin dubbatamtetti maa miti ni banamtamoo hin banattu Zeus shoo obboleessa hin banattamoo hin banattu albaanii aboo amma waan hamtuun nan dubbisiisin yaa ilmaa warra gartee quraanaa fi hadiisa jala deemu giddanii albaanii matarra kaayyadhuun deemi yoo feete duddarra kaayyadhu samiin bayi maaltu nagalchana albaaniyaan deemi albaanii korii deemi gaa jala maaltu nagalchana albaanii wanna tajjala ufti albaanii jettu an kana irraa si gaafadhe quraana irraan si gaafadhe hadiisa irraan si gaafadhe quraanaa hadiisa irraa yoo qabaatte naas kenniin siin jee waa'ee albaanii natti hin albaanii si haa albaasu way maali boo namni kana kijibu kana onsa boo buyi waa tokkotti gabbuyi
reeban tana qomadhaatti wanta naa ol deebisa Haashir warri moodeera qabdan. Mee ol baa warri aayaa qura'aana irraa naasii nu biduu dandeessan gurbaa donqooricha kan wallaggaa saniis ol baa jejjeen nyaamata Hussein san wallahi mucaan sun baalagii baxaraana wallahi. An nama gaariidhaan see wallahi nama gartee naamusa qabu kun see wallahi. Maali boo namni jaayillee akka kanaa kunsa maali boo maali? Ilmaa akeekachiisa bu'aan barahaan bakki nan jiru eessa deeyta? Aarsaa si kabalchiisa naan jaa. Qabeenya kiyya irratti aarsaa na kabalchiita. Karkarro. Wayi qabeenya kiyya irratti aarsaa na kabalchiiftaan. Indee? Qabeenya kiyya irratti aarsaa na kabalchiifta. Wayi. Bo jimaan warra jimaan haraami siifan deebisa ja'u saniyaati. Aliilmu qabla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة أكم عليكم نجا السلام ورحمة الله. أبو أني مالي ورما كجد أسنا جرفوف ديم نمالي ديرو Oke, kalau naya orang bah, mewah warri garti bar mi Quran arra. Bawa umman kunsa, bawa shay ni bi kensi ni isani si Quran kanati naman nisa. Abo shay ni isani ti bawa ida isin Quran ati wa naman tan. كليفو ما قد يفوت كليفو لا كليفو मैं कुरान खाना कैसे नहीं जरा नसी बो बनड उस्मान बनड में बने वो السلام عليكم. हाशिर मुझे तरह से रंगा ऑर्डर कर दो बो ही बनत तो السلام عليكم. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू खाती चाहते ना को कुरान खाना कैसे ते हराम ते नाबिदु दंदेसा أستاذ نسي قرآن في حديثا كيسا جاتين نسي قرآن في حديثا نسي ناخني نسي برباد نسي نرجع قاسي مجرا نتين جرجرني نسي قرآن الران نابدين سيرا جفدا نرجع نسي ناس كنا دف نرجع نسي قرآن في حديثا تيني جاتين حراما نسي قرآن الران نابدين سيرا نرجع فدو محمد كم تاتي هاي مالي كن جرجرون اوكي قرآن سيرا جفدا قرآن ناكراج ارتا bari quraanaa fi hadiisan sii himu jira na dhaggeeffadhu hangaan xumuradhu hayyee quraana aayaa tam keessa na dhaggeeffadhuun jedhe nassii quraanaatii fi hadiisaatiin caatiin haraamaa wanni jedhu hin jiru tokko jedhe na dhaggeeffadhu hangaan xumuru na dhaggeeffadhu Muhammad hangaan xumuru na dhaggeeffadhu dhiifama fedhe quraana irraa naa qara'u turtaa siin dhaggeeffadha bari waan sii maru na dhaggeeffatee na hubattee Abo Quran irraa naa qara'u turtaan siin je Quraana kana naa qara'e Quraana kana irraa naa biti buleessu maal taatu namni dilli kunis dhaga'u wanni dhaga'uu barbaadu ragaa wajjin barbaada ragaa nati naa bitu Quraana dhaggeeffadhu akkin siin jedhe nassi quraanaatiif hadiisaan caatiin haraama wanni jedhe hin jiru dhaggeeffadhu obsine dhaggeeffadhu ammoo bare jecha ta'in Oke, nasi Quran Arabi hadis rawannya oke. Akan jadi. Kasyaka kheti dia mudu udani tina hakar jecha syaka kheti buigat. Waktu bu ingam mana nafga. Nade bifte jirt. Sa hadis abi Quran rayoni jiran Islam ni malim bula bo sa hadis abi Quran rayo fidam fida. Yo kan tintan Islam ni malim bula. Ya Hashir masjid ni malaka jemaat ni jarame. Malaini jima masgini malaini jima dini jalan ya kuni ibadawan haramir si koi bo ashir akkas dana rabbin ummata kana ma koi malibum ibadah malwan haramir ti ijaram ti koi Ajaiba kabani koi oiru sanin jiru yom barbaanne hin bitina hin nyaatina waan keenya isinitti yaammanne wannummaan tirtiri isin godhu maali social media irra wannummaan isin iyyisiisu maali barbaanne hin bitina hin nyaatina Zuzi show kun sibim kita nanje me ran nabod asken ni Zuzi show nesken atio ragan nang kaba jet Zuzi
Ustaaz haraaminaa fi halaalinaa keessatti seenuun duratti waan takka olii agallu. Obboleessa kiyya ragaa qaaxii quraana kana keessa rabbiin haraam godhe. Quraana kana keessa rabbiin haraam godhe. Jecha moo jechaa miti. Boo baalagummaaf deema kun waan ati gaafa kan jettee irra deebi'ee waan haasa'uu deema gabbuu sinirra. Nuti nama akka dhiiraatti nu wajjin haasa'uu barbaanna. Bara shirkiyya mee sheekuma dhiyoota na viidiyoo dalagee jiman haraam jeesan mee ol baas yoo inni wallahi amma bayaan qaanaadha wallahi yoo inni ragaa siin finne quraana irra hin jiru yoo inni jee siin deebifne sheekuma viidiyoo haasa'u san. Maal jedhaa sheekummaan sunu Sheek Kamaal Hashirraal Sheek Kamaaliin baantan sun ka isaan amma alima jijaniin kun ragaa ulamaa'ota ragaa habbaa 45tu jira jee quraana irraa fi hadiisa irraa hin dubbatin. Subhanallah. Ilaalime ragaa quraana irraa fi hadiisa irraa hin dubbatin ulamaa'ota ragaa nama 45 qabaa jee akkam goota kan dura durfamuu qabu quraanaa fi hadiisa. Quraanaa fi hadiisa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu akkas alayhi salaatu wassalaam. Laaraa kun hin beekamaadhaa min ta'u. Okay. Duore maaliif jimaan kun dubaree jimaan kun boyoo madarasaan kun kulliin irra hedduun gartee ulamaayitillee madarasaan illee darasoonni illee wanti ishiin qaariyaa harargeetta tanatti nyaattu maallaqa jimaati. Laal maama bayaawwan walumaan beenaa amma keessuma guddannee maatiin isanumaan jiraata kaanis beekna uma sanirraa iniin beeka. Garuu ammoo haqiiqaa waan kanaa keessatti yoo gaddeebinee kitaaba irratti halaallu tahe. Haqiiqaa waan kanaa baran laal haqiiqan feetu kitaaba irra addooyitee haa jiraattu. Waan masgiida wanni haraamiin ibaada rabbiitiin maaliif itti sagadamaan geebaran. Qoygaa na bitachiisa. Amma fakkeenyaaf wanni tun waan ulamaan keessatti wal dhabdeemi alaa sabiilil misaal fakkeenyumaaf hin jeebar. Awaan ala sukun ala misali yookaan ala misali illatti illee dhiisi ustaaz Jamaal dhiifama. Kanan si gaafadde waan haraam irratti ibaadaan ni taatiin siin jedhe. Jechuun nam tokko waan takka yoo ifi halalfate waan ifi halalfate irratti ibaadaan godhuu nama danda'a jechuun ifi akka isaatti yaadee. Waan ofii halalfaqoo ibaada waan namni ofii halalfaqoo waan abbaan ofii halal godhate irratti ni ta'a. Ibadaa waan rabbiin halaala godhe. Bara amma bakka tana rakkoon jirtu ni beektaa? Amma bakka tana rakkoon jirtu ni beektaa? Ustaaz Jamaal Ali rabbi sodaadhate obboleessa kiyya qaale rabbi sodaadhate. Ummata gabaree ka jiruu fi jireenyi isaanii jimaa kana ta'e harka namaa jala waan lallaanne ka gartee harka namaa jala hanqa qabanne miskiina baatirii itti ibsatee jarraa eegee baatirii itti ibsatee bunaa kana yeroo bunaa kana banziila qaaleedhaan dhaggeeffatu gaasa banziila qaaleedhaan akkasitti itti beelee itti dheebotee itti godda'amee ilmaan isaa saniin jiraachisaa jiru san fuudhee deemee gartee gurguratu dhaggeeffadhu obboleessoo. Laal jara keenya warri maama bayaan Jamaal Kuusii jettanii aboo luka samitti ol deebisaa jaana warri haraam je'uunis laalaan gana ilmaan ittillee guddisan innis ganallee dhaabbatas inni abbaan fedhe dhaggeeffadhu qaba ni beeka baraan keessaa alqaatu haraamuun je'u naani bidda ati ofiifu mataan keetu jecha ulamaayitiin fiigaa jirta malee dhaggeeffadhu mataan keetu adillaa tokko hin fidanne ustaadha amma bira dhayxeeti jimaan haraami jettee dubbatte. Quraana keessaa aayaa takkaatu haraami jedhee naani bidda. Bareeda. Akka kallattiidhaan farshoon dubbatamtetti qaatiin dubbatamee yookaan jimaan. Bareedaadha. Laal caatiin halaaliinis haraamiinis quraana keessatti hin dubbatamne sababni isaa waa yeroo san jiru aboo ati haraam je'enaa kennuu ni dandeessaan siin jijee bara wayi aywa tayyib aya tartiibaan dhaggeeffadhu gaa mana kan keessatti haasoo jira waan ta'eef laal nassi quraanaa qofaan barbaada ammas nama tokko hin barbaadan bara habiibi nassi quraanaa qofa yoo kajennu taate waa hedduu jira bara wanne kanumatti haraame anaaf gaggara galche gaa akkanatti anaaf gaggara galche gaa boo wayi samiin bayi gaa yoo nassi quraanaa yoo nassi quraanaa haa rabbi sidaadhu narsini miira keessa nan galchini bu'in narra inaarin gaati tasgabbii naanaas nassiidhaan siif dajeemuun anatti alba'uudha deema maali waa kunsaa kun hinga bari hin argataniin isin hin jedhee bara
sheekoo jala deeman maaltu maannaan geeran sheekoodhaan wallaa maaltu sheekoodhaan nageeran dubbatameera hootu daf kallattiidhaan alqaatu haraamun bakka jedhu nassi quraanaa fi hadiisa irraa naas kenna hootas baas hootu mees kenna ba nassi quraana irraa naa kennu ni dandeessa gurba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nassi quraana irraa naa kennu ni dandeessa. أيوة هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا جنة ربين إذني في نومي وان دتشي خيسا جرهون دجري وان حرام جدمي جتشو نافف في الجماليات حرام ما يسان عن كنني كن جتشو أنا حرام ما ثاتي متي كان حلال ما ثاتي ملي galatoome ati deeggaraqiyya galatoome ati akkan galatoome nama biraa ta'uu baafadha أيوة akkan galatoome أيكاسي aboomee ol baa خنافي جمان أستاذ محمد بيان قديم بواتي أستاذ محمد بيان miira keessa illee hin galin obboleessa kiyyaa bibii siin jaalladhaa olla baasuu keetiif illee hedduu tokko galatoomi kabajamee warri jimaan haraama jedhee deddeemu jechuudha gartee ammallee of keessa deebi'anii jechuudha gartanii ulamaa gurguddoo gartee irraa haa baratanii kullu muskirin haraamun ka jarri jedhanii deeman kulliin jechuudha gartee shurbiidha malee jimaan xaa'ama keessatti dubbatama malee jechuudha gartee waan dhugamuu miti jechuudha waan nyaatamu. Sun bar kijiba inni kijibe wallaahi an takka addunyaa sidaa an namni aalamaa in kijiba jedhee hin yaanne wallaahi idaa namni aalamaa in kijibaadha. Waan biratti hima. Ilaal Ustaaz Muhammad Bayaanii الحرام ما حرم الله ورسوله والحلال ما حرم الله ورسوله ومن حرم شيئا أو حلل شيئا ما حرم الله ورسوله فقد استدرك نفسه على الله جدامي نمني وان ربي فرقماني حرام هنجدين حرام قولي وان جري حلال هنجدين حلال قولي ربي تيوف كندسي جراجة جمان اسمتي حرام جدامي دبتمي جمان بكي حرام جدامي نجرا أيوة خنافي إن شاء الله خناف جتشو دقرتي أبدو بلي وان ديبين هم قبنو صداتو قمالي جتشو جلتوما مي قربا خنرار رقافو دادا نا جلتوما أستاذ خالد أي سجلان قديبو هيا بلا بو مي رقان ناقن دي بكتاتين حرام جدا في بكتاتي تدبتي في دي بكتا حرام جو Halo, miking kabating ka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. पर उनकी जानी तो मियाँ मजमाल अली इर्गदे जरा ओलम बासा एक इन्निल्ले न करमत बकाते तो मगे अदु बुआ एक में पर कोमेल देवी अम्मा शेख मकना दी वीडियो डोखाते योग्गा उलमाइन हरगेरा कोमा डाते ओन्ने गुतुडान को तान नुबरे जानिन डोखातानी तानी सलपन्ना जानी गावा उलमा हरगेरा डेंगद्दा करते इन बेतन फतवा कन्नीते हरगेम बर दुरान उग्गो ताबर सदा थना कब्दी वल्लाह फोदान तेसे गावा शेख मंपान लेना कसित यमा का बतनी ला Jawar Mustafa Yuyatin fidat le yesalal kasit asbani isani aye jaan tak asbau da didanin bana bergawa baban kenya shemini rollen abo wari jimarra dimma jimarra qabdan tayyara khafat dabaya akuno lenci daga gallo lenci daga qallo ilma franqallo Sheikh Musa suala oromticha kuno ni jira baharar gera akana ulama ijjechun kani الربان كبين يوم مدارتهن ديرن طول الله عمرهم ربي نمري ثاني على رسول حفظهم الله ربي نساني الكس كنابو ورغرته واي رغق ام نجي اتن به
السلام عليكم. Bo obboleessa dhagaadhaan naaf ol baate. السلام عليكم. Waalaikum salaam. سيف Ragaa سيف naaf ol الأداء baate. فيديو بعد Hayyee انستغرام kan سيا itti dafii ويرجع bakka itti caatu dibbate. Hayyee dafiya. Daf. Daf. Bakka itti caatii dibbate naas kennu. سيف النو Aboota fi bakka itti caatii dibbate naas kennu gaawaa maal taate isa? Wayi bokko oppilinki na godha hundi keessanuu sheer. كنو قرتيمي Obboleessa. Ragaa naas kennu. رجعان كنو تلاهون كنو لا لا كنو Meetam? Maaltu afaan sii qabe afaan hin dubbattu? لا رجع جرتوي Okey ati warra jimaan haraa mijaa'u? لا لا Waa ati nattee hin jamaan godhuun قرتيمي nyaadhu gaa'oo nyaadhu gaaggattaa. Nyaadhu gaa dhiifama hojii gaaggattaa nyaadhu. Anka falmii bar namni tokko hin jiru bar. Quraanarraa banatee ragaa wajjin yoo haasa'u barbaade ha ergatee ragaa wajjin walirraa hubanna. Ragaa walirraa barbaanna. Kanuma barbaanna. Okey na warri ana jettan ol baasa. Shabakaan na dalagaan jiru ashir ol baasa. Hayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moderator si rakaan jira. كم نجاح يا دا بقى جرات تم بدلميتي. Ayyee si warra jimaan haraa mijaa'u. إيه Okey ragaa quraana kana keessa nabiduu ni dandeessa. رجان عن أكاك ياتي رجا واسدين وافري رجا قدتني. Abo Quraana keessa ragaani fidda. waa sadeen sanaan quraana Quraana du'a qofatti hadiisaa fi quraana amantanii. naara هاشر تكا هو هاشر وجين هسوا تكا أستاذ ragaa محمد quraanaa fi وجين hadiisa هسوا. irraa naabidiin siin jedhe إيه كس قدا. نام تكو جين دبّدا شوي. quraanaa fi hadiisa irra ni jira إيه نيو جين دبّدا شو جير.